jijjiiruuf seenaa kaleessaa nuratee ka'ee jalqabee deemsaa. Fajrul Islaam sagalee hawaasaa akka nu baanuuf dukkanaa keessaa akka ibsannu rakkoof rakkeessaa nurraa jijjiiruuf seenaa kaleessaa nuratee ka'ee jalqabee deemsaa. Fajrul Islaam sagalee hawaasaa akka nu baanuuf dukkanaa keessaa akka ibsannu rakkoof rakkeessaa nurraa jijjiiruuf seenaa kaleessaa nuratee ka'ee jalqabee deemsaa. Fajrul Islaam sagalee hawaasaa akka nu baanuuf dukkanaa keessaa akka ibsannu rakkoof rakkeessaa nurraa jijjiiruuf seenaa kaleessaa nuratee ka'ee jalqabee deemsaa. Nabbii jalqabnaa bismillah jennee alhamdulillah rabbiin faarfannee akka nuuf laaffisuu isumaan kadhannee waan fagootti eegnu asumatti argannee hubannaa bara meeqaa hafuura baafannee. Miidiyaan keenya bariin islaamaa hawaasa dhokatee wallagga hundumaa sagalee isaanii ifa baasuudhumaa akka dhaga'uu guutuun aalamaa kan hojjetu fajrii islaamaa. Fajrul Islaam sagalee hawaasaa akka nu baanuuf dukkanaa keessaa akka ibsannu rakkoof rakkeessaa nurraa jijjiiruuf seenaa kaleessaa nuratee ka'ee jalqabee deemsaa. Kan dhaabbatee fajriin islaamaa hawaasa ibsuuf dukkana wallaalummaa qaroo ija keenya hayyuuf ulamaa kan miidiyaa dhabuun tasaa wallaalamaan wal nu barsiisaa inni hundumaa osoo jirruu nuti lubbuudhaanii akka waan hin jirree nu goote miidiyaanii osoo maqabnu da'iif sheekanii akka waan hin qabne nu goote miidiyaanii baroota dheeraaf kan hawwaa turre duraanii amma nu dhufee kunoo furmaanni. Fajrul Islaam sagalee hawaasaa akka nu baanuuf dukkanaa keessaa akka ibsannu rakkoof rakkeessaa nurraa jijjiiruuf seenaa kaleessaa nuratee ka'ee jalqabee deemsaa. Dachii miidhagduu dachii wallaggaa kanatii sarbamtee yeroo dheeraaf mirgaa furmaata osoon arganne sirra naanna'uu waggaan rakkoon kan kee rabbii siif argaa sirraanii deemaa gabrummaa adagaan kan facaafattee amma siif margaa nuti ilmaan kee siif jirra wallaggaa osoo nu jirru sinnaaltu alagaan waan sitti fiduu deemu adagaa waan si dhiibuu kan qabdu mirgaa cabsinii baafnee siif hinna miidhagaa. Fajrul Islaam sagalee hawaasaa akka
akka nu baanuuf dukkana keessa akka ibsannu rakkoof rakkeessa nurraa jijjiiruuf seenaa kaleessa muratii ka'ee jalqabee deemsa miidiyaa kana badhaasa arganne adara akka jabeessu hin dhiifne isarraa nuti waan baay'ee baranne ilmaan keenya fakkeenya gaarii taane isaan jabeessinaa ofiis jabanne hawaasa bal'aan kan nuti qabnu bahaa fi dhihaa walii hin qonnu jaalala dhugaa kan wal jaallannu tokkummaan ammas wal bira dhaabbannu miidiyaa keenyas haa jabeeffannu fajrul islaam sagalee hawaasaa akka nu baanuuf dukkana keessa akka ibsannu rakkoof rakkeessa nurraa jijjiiruuf seenaa kaleessa muratii ka'ee jalqabee deemsa fajrul islaam ibsituu jireenya kan barsiisu hawaasa keenya akka guddatu beekumsi keenya akka jabaatu dinagdeen keenya gorsa kan keetiin dabalateenya nusi qabanne galmanii keenya fajrul islaam miidiyaan keenya bira dhaabbachuun dirqama keenya akka dhaga'amu sagaleen keenya fajrul islaam agartuu keenya siin furamaa rakkinni keenya fajrul islaam sagalee hawaasaa akka nu baanuuf dukkana keessa akka ibsannu rakkoof rakkeessa nurraa jijjiiruuf seenaa kaleessa muratii ka'ee jalqabee deemsa hundaa wallaggaa waliin ni gahaa qellem wallaggaaf wallaggaa dhihaa horroo guduruuf wallaggaa bahaa tokkoon hambisuu walumaan ga'aa hundaa hawaasaaf sagalee ta'aa yaa fajrul islaam dagaagii lalisii rakkoo hawaasa kee ifatti baasii beekaa dhokatee baasii mul'isii sagalee hawaasa kee yoomuu hin dhiisiin rakkoo mudatee ifatti baasii ergaa koo har'aa goolabuun deemaa naaf jiraadhaa daa'iif ulamaan kan waliin jirtan hanga ammaa hundumtii keessaan nu galatoomaa nuuf jiraadhaa hayyooma ammas nu hayyoomaa fajrul islaam sagalee hawaasaa akka nu baanuuf dukkana keessa akka ibsannu rakkoof rakkeessa nurraa jijjiiruuf seenaa kaleessa muratii ka'ee jalqabee deemsa fajrul islaam sagalee hawaasaa akka nu baanuuf dukkana keessa akka ibsannu rakkoof rakkeessa nurraa jijjiiruuf seenaa kaleessa muratii ka'ee jalqabee deemsa akka ibsannu rakkoof rakkeessa nurraa
مراتي كأجل كبيد إمسا مراتي كأجل كبيد إمسا